amantii wal gaafanne waan ta'eef. Yesuutedha mana dhaggeeffadhu bakka taraaki. Amma si dhaggeeffadhame taraan dhaggeeffadhu. Tole. Inni ani siin jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti afaanattis nabiyyittis amanaa jedhu nabiyyiidha waaqa jedha amanaa jechaa si jammur nabiyyii waan jedhameefu nabiyyii waan ta'eef nabiyyiin moo waaqni nabiyyii miti nabiyyiin namadha waan taateef si galee kanaafu nabiyyitti samanaa alatti samanaa gaafa jedhu nabiyyiin nabiyyii ta'uu isaatti barree amanna nabiyyii jedhee waame waan taateef alatti manaa kan jedhe moo filmoo waaqadha jedhee ana malee kan gabbaramu dhugaadhaan hin jiru waan nu jedhee na malee kan gabbaramu hin jiru waan jedheef isa waaqayyo jennee sagannaaf amannaani nabi Muhammadin moo nabiyyiidha jennee aman kana kan nuti aman malee akkuma Yesuus Kiristoos alatti samanaa waaqatti samanaa jenna waaqayyo lama jennee miti kan fudhannu Yesuus Kiristoos alatti samanaa waaqatti samanaa jedhe waan ta'eef waaqayyoodha jennee kan fudhannu kanaafuu nabi Muhammad gaafa jarri Allahni anattis nabi Muhammaditti samanaa jedhu Allahni natti amanaa gaafa jedhu Allah ta'uu isaatti amanna nabi Muhammaditti amanaa gaafa jedhu nabiyyi ta'uu isaatti amanna malee waaqayyo jennee lama tokko jedhe lammaffaa jannanni ka qophooftee isiniif eessatti qophoofte mee agarsiisi jechuudha si garsiisa jannanni ka qophoofte warra amanee fi warri amane immoo hin jennaan warra Rabbi subhaanahu wa ta'ala tokkichummaa isaa dhugaadhaan fudhate nabi Muhammadin immoo nabiyyiidha jedhee fudhate ragaa baasii si agarsiisu Quraana keessa san booddeetti deebi'ee gaaffii si gaafadhaa jechuudha taraako amma ragaa si baasa ishee suuraa sadaffaa suuraa Al-Imraan lakkoofsa 133 irratti maal jedha gara araarama gooftaa keessanii gara araarama gooftaa keessan irra atee fi gara jannata warra Rabbiin sodaataniif qophoofte kan bal'inni ishee akka samii fi dachii taatetti ariifadhaa jedhe si tolee eenyu qophoofte warra Rabbiin sodaateef qophoofte jannanni jechuudha kanaafuu warri Rabbiin sodaatan eenyunnaan warra amanedha jechuudha warra kam warra ati Allah wa ati Rasul warra Rabbii fi ergama Rabbii hordofan kunoo asitti akka mararfamtaniif jecha Rabbii fi ergamicha ajajamaa jedhe asitti immoo erga jara ajajamtani immoo Rabbii fi ergama Rabbii wannette gara jannata Rabbiitti maal ta'a wal dorgomaa yookiin gara araarama gooftaa keessanitti maal ta'a jedhe ariifadhaayyuu nuun jedhe kanaafuu warra Rabbiin sodaatuuf jannanni qophooftee jirti jechuudha warra Rabbiin sodaatan immoo warra isa amanee ergamaa isaas amanee waan Rabbiin jedhe jala deeme warra ergamaa Rabbii jala deeme kunootti Allah fi Rasuul sallallahu alaihi wasallam warra hordofedha jedha asitti kanaafuu jannanni warra Rabbiin sodaatuuf qophoofteetti Nabi Muhammad immoo qoy intumurre Nabi Muhammad immoo sallallahu alaihi wasallam anaaf taala kan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sodaatani waan taateef Nabi Muhammad jannatanii seenani nutis jannatan seenna warra Rabbii fi isatti amanullee jannatan seennaa jechuudha. Amma gaaffii tokko si gaafadha taraa kiyya. Qoy kana anu naan deebine maal gaafattaa? Maaltu sin deebine? Kanaafi Muhammadi jannata galeeraa jechuudha. Ganaa gala malee hin galle maa galeera wanti jedhamu tokko hin jiru. Maaliif hin galle du'eeroo? Sababiin isaa kan jannata gale tokko illee hin jiru uumama keessaati. Addaamirraa kaasee addaarraa kan jannata galee hin jiru. Kagale agarsiisa teessa jira kagale. Kanaafi Muhammadi jannata waan hin galleef sinis abdiidhaanii jingata hin galle jettanii eeggattu malee sinis Muhammadi jannata hin galle. Obboleessa nabiyyii jannata gale tokko agarsiisis hin jedhe macaafa kee keessa. Qoy isa kana si gaafataara dura waa'ee kootti toon darbini dura. Ishi amma si godhamee natti himi. Kana qoy maaliif gaaffiin deemne atu kanaafi maaliif hin galle naan jennee sa'aatiin itti jannata galan amma miti siin jedhe mee jannata galan tokko agarsiisis hin jedhe jannata kana magalee jira. Ko jannata hin galle Muhammadi jannata hin galle sinis ganaa jannata galuun keessa shakkiidha bakka. Yesuusuu jannata hin galle Yesuus ganaa hin galle jannata. Jannata hin galle miti waa'ee Yesuus itti deebina. Yesuus jannata hin galle siin jedhe Yesuus jannata galee jira. Jannata galee jira inni. Ragaa naa kennu. Jannata galee jira si jammare inni abbaa biraa dhufee abbaa biratti ol deebi'e araat ragaa naa kenni abbaan birii waa'ee Yesuus itti amma itti baala si gaaffii si gaafannaa falmeeti Yesuus jannata galuu isaa ragaa naa kennu dafi. Jannata Yesuus Kiristoos si jammare hin duune jannata si abbaa biraa dhufee abbaa biratti ol deebi'e. Hinduun ammumayyuu jannata keessa jira moo lakkii akkuma nuun jiraannutti nyaatee dhugaa jira. Jannata hin jiru mootummaa abbaa isaa mirga abbaa isaa jira Yesuus. Eeshi waaqayyo abidda keessa jira. Waaqayyo mirga abbaa isaa jira abidda keessas hin jiru inni abbaa inni kanaafuu Yesuus jannata galeera. Kanaafuu Yesuus jannata galeera. Inni mirga abbaa isaa taa'ee jira. Kanaafuu jannata galeera Yesuus.
Yesus mootummaa abbaasaa keessa jira. Zane cufadhu waan akkasii dhiise. Mootummaa Yesus Kiristoos mootummaa abbaasaa keessa jira. Yesus jannata galeera moo hin galle amma? Mootummaa galeera. Ragaa. Abbaasaa jira waan ta'eef. Ragaa naa kenna. Ragaa siifan kenna. Baasi. Isa siifan kenna amma isatti hin deebinaa ishii. Oyi shaffanteen darbinii kaa shaffanteen darbinii isatti nan deebi'a. Amma nagarsiisan deebi'aan hin jiru. Falmaa. Nan deebi. Oyi. Maammadii mootummaa jiru oyi. Isa siin kenna kanaaf mootummaa Waaqayyoo galuu keessa shakkii jennee dabarra. Ela aggeeffadhu. Ofii keetii ekeleen maan gallee ekeleen galeera ka jettu ragaatuun kenniin dabartu. Maaf hin gallee ka jetteeti. Asirratti kunoo sabna jala jiru nu taasisabaa. Namichi dhaggeeffadhu. Barsiisa namicha. Maqaan keenya shaambal. Dalagaan shaambal. Wanti sirraa barbaadu. Ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nuuf dabalata. Rabbi subhanahu wa ta'ala jannata ragaa akka gallu. Waadaan nu galeera jedhee si agarsiiseera. Maaliif amma jannata hin gallee naan jetteemi? Ekkoo jannata hin galle maaliif hin galle? Dhaggeeffadhu. Yeroon amma itti jannata galan amma miti yeroon jannata galanii ganaa namni hundumtuu firdiidhaaf dhaabbataa siin jedhe. Lakkii Yesus galeeraa naan jette ragaa naa kenniti hin dabarraa siin jedhe ragaa qofa barbaada. Yesus biyya lafaa kanatti dinqii zisis miraakil dinqii baay'ee hojjete. Maammadii mooddoo itti dinqii hojjete kun agarsiisa. Yesus jannata galuu ragaan agarsiisi qofa. Yesus Kiristoos mootummaa abbaasaa deebi'ee galeera. Bariini deebi. Imala labatte jirra ustaazni deebi'aniiti. Ustaazni deebi'a. Gaaffii gaafachuu deeme Maammadii keessan. Afaan keetiin reefuun tana yaani wacan faduu jette garuu kanummaa waceewsi kabajaa guddaa siif laatan garuu dhiifama naaf godhi hanga fadhan jaalatanis sareen dinqan baatu jaan hanga feete gartee yoo jaalatamtees ammoo nuti kabajaa guddaa siif laannee gaafa si jalaa usne ati immoo wacan faduu jettee kabaja maallaa kennitaan sin ijoollee biyya hambaa waan anca barbartaniif hin soobduun kee jibdu. Ayyee galatoomii obboleessoo macaafa keessatti kan si abaaree gartee. Si abaaraan waan kijibdaniif siniin kijibdu. Obboleessoo kabajaa fi godhi piliis si kadhanna nuti da'waa karaa. Maaliif soobdu yeroo hundumaa hin kijibina. Aboo adaba godhadhu obboleessoo. Maaliif seerrataa jiru. Musliim maal jettanii maqaa musliimaatiin daldaltu siniin kijibdu. Kabajaa godhi. Yoo amma akka ati jirtu kun yoo. Birriidhaan nama daldaltu hin kijibdu mootummaa Waaqayyoo hin qabdan hin jechaara. Sin ijoollee biyya hambaa dadhabdoota argattanii kijibdu malee inni mootummaa Waaqayyoo hin galtu. Diddeemi hayyee wanta eenyu ustaas Gingilchaa of guddise. Bakatee bahe bakatee bahe. Holden. Of guddise ustaas Gingilchaa. Jecha dadhabnaan bakatee bahe. Obsiin. Kanaaf Videoon abbaa soo kiyyaa. Hayyee beeknu na baasa. Abbaa humna dhiiga walichaatiin har'aa kaasee hafuurri hamaan kun humna dhiiga walichaatiin. Nuti dhiiga hoolaatii fi dhiiga beeyladaatiin. Humna dhiiga walichaatiin har'aa kaasee hafuurri hamaan kun sin keessaa balaqqee. Keessi na boleessoo. Na baasi. Surah Anasi bahasa ayye surah Afrafaadha ayata dhibbaa fi 24 takkitti tana dubbisee fitiin sun boodammoo waan hin godhu anaatu beeku rabbiin akkas jaa ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ربنا الآن ديرا في dhala الرئيس sigala dhiira haa ta'u dhalarlee haa ta'u dhiiraa fi dhala irraa namni mu'mina ta'ee rabbii ol aanatti amane sigale namni eegas booda hujii gaggaarii dalage ummanni sun isaannen sun dhiirinis dhalaan sanis isaan san
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا جنة سينني أبورا كنا سكيسا بازيرا أبورا يسوس كانوا سكيسا بازيرا ناديك ولجات سكيسا بازيرا أوبس كمان أقولي ونما ديكا أوبس وني ديكا هولاتي في ديكا ديكا تخا جمو جني داتو سيطانا تو جلتي ديكا تياجا أبورا كنا سكيسا ناديك ولجات ديكا ديكا فين قوات سيطانا ديكا بربادن إذا بند سيطانا قبل سيطانا ما كيس جو أمن يا كاميرا ماني أستاذ دي ميدنو أبورا شاكي كيسا ناديك ولجات مالته أبورا شاكي لا وحكي سجراني فما خيسابة وجرا خيسابة شامبل أبورا سكيسا أبورا يسوس غرغرو أبورا يسوس بريدام غيومسو أبورا جولة غيومسو أبورا كونغو يار راسي كاسي كجدي أبورا كنا راغا كاسي أبورا هنتو كي ناتكو حالا لبو بوي جرا شاداني سيبني ادومات زبنا خنا بايكسا يوتنا شادات وادومات هاروانكي بايكسا ناديك ولجات بايكسا ناديك ولجات أما أكيدوتن مايكي كبي في ميتا كان قدس اوكي بريدر هذا يويا جنة قرباني تما ونفني أما هركخ متاخ يسكب يركخ يا متاخ ترى خالتي سكردا أنا مو كخيتي تينا كيسو أكنانجا لا رب بابا سيكا برسالي هللويا هاليلويا أكنس إيجا لوكيتشاتين هاليلويا يتوقع يهون سرّا ورانا ميرا وكايوسي جبير وكايوسي في ركنا ولتقل إيسا جبدو بهيرا مكاديغا سرينجاتي هاليلويا Kambolara atakatika nalara barana shatalara made in China. Hallelujah. Surale makaza piri pigi ni made in Kenya. Made in Kenya. Hallelujah. Okay. Amakazi namichi. Kaya se ana tha. Yesu kukuta. Waraabate jala waraabate